Ojeen kabajamtee jiraachuuf waan keetiin boonuu qabda. Eegaan baankiin keenya baankii dhalootaa kan ta'e baankii yeroo ammaa jaalatamummaa fi maamiltoota baay'ee argachaa jiru baankii Raamis. April 27 yookaan Eebla 19 magaalaa Harar istaadiyeema Imaam Mohammeditti yaamiinsa isiniif godhee jira. Eegaan guyyaa sana beekaa wallaalaa barataa barsiisaa qabaataa dhabaataa dhiiraaf dhalaa xiqqaaf guddaa hundinuu achitti affeeramtanii jirtan waan ta'eef tokkoon keessan akka nafne isiniin jenna. Kaayyoo waamiinsa kanaan guddaan baankii keenya isiniif jirra akka jettan qofaafi guyyaa kana affeerraa baankii Raamis kana biratti argamtanii baankii Raamis isiniif jirra akka jettan abdii qabna. Tokkoon keessan hin hafina ani nafuu isinis hin hafina isiniin jenna. Affeerraan ulfina hafuun salphina tokkoon keessan akkan hafne kat fixadeemi lakkiin fixanne gatii seensaatiif isaa itti eegalamu hin finumne isaaf yaaddeena gatiin seensaa bilaashitti qarshii tokko malee seentan sa'aan garuu sa'a lamaaf cinaarraa eegala tokkoon keessan hin hafina waan ofiitiin boonuun abshaalummaadha. Kanaafuu Shawaal 29 yookiin April 27 yookiin Eebila 19 guyyaa baankii Raamis waan ta'eef magaalaa Harar istaadiyeema Imaam Mohammeditti hin hafina manni ofii katti quufan katti dhufan waan ofiit waan ofiiti.